بيخيساف بيلا أوروميا في إثيوبيا قتال الدنيا بكر جرج إفتاني قرا فيسبوكي يوتيوبي يوسانو جتامو تلفزيون أوروميا ميديا نيتورك تيمان كيسان إفتاني قانو داواتشو جرتان جالة تمتوت قبجامو قوبي أداك دبي قوبي تين تأداك دبي تين يروغر جرات قندالتوت بارتي سياسة خدوري خاما أوغانتوت ورام بلسوما أورومو جارولي بيا أبوتي غدا أرتيستوت نام أورومو وان إساني أغوبر بعد هدو فيني قراني وانو ماتي لغسان دغيزي ساتور قوبتين ترداتين قندال ODP Durraini برسيسا يونيفرسيتي Durraini بخاما أكاسوماس خورج الدوغاليس ODP خطاي دكتور milkesaa Midhaaga milkesaa Midhaaga دكتور خيسوما ندك دبي تاتي وان دوفتيف مقا umat Oromoo bal'aan ulfaa digalatom sinjed galatometis caraa kana laakinnu keetiif ayye gaafum jalqabaatiin itti xeeyyanna barkum lamaaf 18 deebina garee tokkun deessitan tiim lamaan dur tiim lamaa wal qabatti ATM addisu taayye milkesaa ATM dura wanna ka'uu qabu baay'ee jira gaafii ummata Oromoo deebisuuf jecha opiidoo durs xireeffataa jibbaa turretti seennee jijjiiruudhaaf galle gaafa kaan dubbiin gara jallataa gaafa deemu karaarra nus jallataa deemnee maqaan kun abbaa ta'e nuu kenne an abbaa nuu kenne beeku garuu maqaan kun ATM kun yeroo tokko na kofalchiisaa ture haa ta'uuti ammoo wanna nuyi dabagoon irraa ka'ee namni nuu kenne gara gaafiti yaa hattaantu yooyu dabru barsiisa yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irraa yaamamee aangoon sii kenname achuma PP dabalamti yaamicha akkamitti sii godhe gabaabsi nutti ibsi akkamitti gara PP seenuu dandeetti garee muraasa taanee gaafa Lammaa Magarsaan dura taa'aa opiidiyoo ta'u wanni isaanirraa mul'atu wanna gaarii waan ta'eef meejara kanatti siinee haa gargaarru keessatti jijjiirama fiduu dandeenya yoo ta'e haa seennu opiidiyoo jibbinu kana keessa haa seennu innee mari'annee garsan deemnee utuma ala teenyetu deeggarru guyyaa tokko obbo Lammaan nu yaamee dhaaba seenaa keessatti nu gargaara wanni opiidiyoo kun hin beekamu gaafa kaannullee nama 2-3 irra jirru kana fixee TPLFin yoo nama qaama duriitti deebise opiidiyoon kun faanuma deema waan ta'eef humni haaraa seenaa nuun jedhee affeerraa nuu godhee akkasiin seenne gaafa seennu gaafii Oromoo koosii Oromoo dantaa dhimma Oromoo qabannee seenne malee aangoo fi barcuma faayidaa barbaacha hin seenne so kan itti seenneef gaafii dugda irra nuuf jira gaafii Oromoo qabannee instituushinii sana fayyadamnee erga isaan TPLF walloluudhaaf fedha qabaatanii gaafii Oromoo deebisuu danda'u inneetu amannee garsanitti seennee jechuudha. So paartichi akkaatuma sanaan haaromsa gadi fagoo jedhee itti seenee haaromsa jechuun gaafii Oromoo deebisuuf waadaa galuu jechuudha. Riifoormii jedhamee kan itti seename riifoormii guddichi tokko gaafii uummataa deebisuudhumadha riifoormiin. Hiikoo biraa aangoo maal jechuu miti gaafii jajjabaa Oromoon kaasaa ture saboonni kaanillee kaasaa turan fakkeenyaaf gaafii Finfinnee daangaa ishii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu sirna dimokiraasii dhugaa fiduu mirga dhala namaa biyya san keessatti akka bineensaatti ta'aa ture san fooyyessuu ceesisuu dhaaba even walitti fiduu alaabaa Oromoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromootti ceesisuu seenessa biyyaa Oromoo haammatu parsantii 50-60 waa'ee Oromoo ka ta'e seenaa Oromoo ka biyyaa gochuu goota Oromoo ka biyyaa gochuu wanna bal'aa tokkummaa Oromoo daran cimsuu waliigaltee Oromoo fi paartilee keessa fiduu gara tokkotti geessuu walitti deemuu gaaddisa hooggansa Oromoolee ka jedhu wanni dhufee jalqabii gaarii irra ture garuu yeroodhaan kana hunda qabanneetu irra waliigallee riifoormii jechuun kanaaf deebii kennuu ture kan warra waliigallee kuni dhaqee ayye kanaaf seenta kanaaf walitti dhuftan waan hedduu ganga kan deebisuuf karoorfattanii dhuftan sun keessa tokkollee waan deebiftan qabdu yoo hin deebisin maaliif hin deebisin hin deebifne takkaawu sababni hin deebifneef fakkeenyaaf yaa'ii dhaabbatummaa magaala Jimmaatti gaggeessine irratti waan kan deebisuuf maqaa tolfachuu qabnannee opiidiyoo irraa ODP jijjiiramne
gaafa jijjiiramnu uummanni nu deeggaree waan kana hunda isinii sirreessina ka miidhamellee ka qabsoo keessa miidhamellee ka rasaasni dhagna keessa jiru ka harkichi ta'e ijji jaame warri faca'e hunda akkana jira jarallee ni deebisnee dhaabna jennee waan kanarra jimma walii gallee dhufnee gaafa dalagaa seennu waggaa takkatuun ta'iin ajandaan bira dhufe wanni waadaan kun hundi haa gatamuu ajandaan biraa luqqifama ajandaa ida'amuu fi ajandaa paartii waliin makuu waliin baqsuu jedhamutu out of the blue bakka ta'ee kan hin beekne kan quba hin qabne wanni kun dhufee jechuudha. So deebisuu hin dandeenye sanarraa kan ka'ee ideological shift ta'ee jechuudha from ethno nationalism to ethno nationalism achi ce'ame gaafii sabaarraa baqatameetu maqaa biyyaa waan jedhamu ethno nationalismii kun dhufee jechuudha. Waan uummataa waa'ee siyaasa sabaa siyaasa maalii kaasuun maal siin jedhanii boo'icha siin jedhan waa'ee Itoophiyaa qaaquun mo'icha siin jedhan wanni jechuun gaafii sabaa dhimma sabaa paartii sabarratti hundaa'e wanna dhimmoota sabaa ka jedhamu kanarraa baqatameetu gara ajandaa biraa ajandaa faallaaceem kanaaf deebisuu hin dandeenye. Ayyee Oromoo keessa namni aangoon itti kennamtee Abiy Ahmad Ali muummichi ministeera Itoophiyaa kammaan tana is from nowhere namni beekin jiru namni qubqab hin jiru namni aangoo itti kennan tiim lamma sun keessa ati tokko turtee tiim lamma warreedhaan keessa mataan isa nami sadii si xaayiba lamma dabartanii hin jirtanii jechuudha. Tiim lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uummati nagar maalti san mudate. Tiim lammaa ka inni diigame gaafa lammaan aangoorraa kudeetaadhaan bu'e fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaarra gaggeeffame kana namni sirriin gadi qabee hin beeku. Silaa akkaataa seeraa fi heeraati wanni kun Lammaa Magarsaa caffee Oromiyaa dhiyaatee iyyata galfatee iyyanni isaa ragga'uu qaba ture. Akkaan. Ragga'uu qaba ture caffeedhaan sababa fedhaa dhiyaatu. Paartiin aangoorraa ari'atu waan fedhe kaasamu garuu caffee dhiyaatee iyyata galfatee caffee amansiifatee raggaasifachuu qaba ture Lammaa Magarsaa. Iyyatan galfanne wanni raggeessi hin jiru. Lammaan utuun beekiin ganama isaa paarlamaa waamamee tu caffeerraa aangoo tu waan raggaasifatiin ministeera abbaa ta'e waan ta'ee dhageenya reediyoodhaan. Eenyu nama ajaja kan dabarse ajaji kun eenyirra darbe directly kuudeetaa deemsifameet. Fonqolchi mootummaa ka Lammaa Magarsaa irra godheennu. Fonqolchi ka inni godhame koreen giddu galeessaa hin beeku waan kana. Diteelii isaa koree hojiraawwachiisuun beekuu danda'a. Dhugaa rabbiin siin jedha. Nama hedduu gaafadhe gaafsan galgala. Wanni ta'aa jiru eenyu maaltu ta'aa jira? Nu irratti mari'achuu qabna. Lammaa yoo rakkina qabaate gamaggamnee buusuu qabna akka koree giddu galeessaatti jennee nama hedduu gaafadhe namni sii deebisu hin jiru. So egaa waan ta'e keessa isaa hin beeku at least procedurally Lammaan caffee iyyata galfatee iyyanni isaa approved ta'uu qaba ture tu aangoorraan ka'in sanallee gaafadhee ni barre koree giddu galeessaarra guyyaa biraa gaafa wal geenyu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin gaafadhe wanni kun heera naannoo cabe adeemsi maaliif adeemsi heeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhu naa deebisan muummichi ministeeraa. Taatishi Lammaa Magarsaa fonqolchatti irra deem isan garee isa cufayyuu achi taansanii san rukutu jalqaban Lammaa waan irra dhaqqab nami adara uummati itti kennate ka uummati nu ceesis jedheen qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ufillee darbatamee callisee afaan qabatee taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. VOA irra taaseera gaafii uummataatu nurra jira ammarraa kaasee dafee tuunaan galiin kootiin jijjiirradhu kootii uummata Oromoon uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo VOA irra haaseera. Haa ta'uutii gaa itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'anna ni furraa ODP hin diigamu ni mari'anna akkaataatti pilaatfoormiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata. Maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin garan taane deemee jechuudha. Ayyam wagga lamaafiyyuu deemuu jirra naannoo Lammaanuu eegan gorra guffameef wagga tokkoof wacaale jira isaniin cufti eegii
piippi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Lamma magarsaa namooti hedduun man keessatti hidhamee turee jedha. Namooti kan kee ganatti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiruu jedha. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad bahee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture yeroo quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'ee amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayye kaan ammoo siif lamma magarsaa ilaachise gizee hedduu wanni kaasan lamma magarsaa gamma iskoort goomma godhatee itti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee lamma qabatee fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Doktor diraamaa jira. No. Lamma baay'ee akka diina tokkoffaatti dhagan. Baay'ee amma engadda kana eegdonni lamma hidhamaniiru galaanitti sassaabamanii hidhamaniiru. Sababa callisaniituma. Anyways maal siin jechuu fi lamma akka diinaatti ilaalu yoo nurratti ka'e nu burkuteessadhanii eegaa turani lammaanii jechuun baay'ee sodaatu waan ta'eef jechuudha. Wanni isaan amma isaan diraamaadha maaloodha jedhan natti hin fakkaatu. Hammanani walitti dhufeenya lammaa faana qabutti sitti magaanama. Hammanani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u. Already lammaa nyaatanii kutanii balleessaniiru. Gari Abiyyi Ahmad ijaaruu jira kanaaf warri federaalistii hawal dhabe. Kalammaan faan dhiibamuu jalqaban haasaa yaadaa wal dhabda yoom irra jalqabeeti. Wanni kun yaa'ii jimmaa booda gara yaa'ii jimmaa booda ji'a 9 keessatti wanni kun raawwachuu jalqabee jechuudha. Yaa'iin jimmaa naannoo fulbaana 2012ti. Achirraa kaasee ji'a muraasa keessatti yaanni adda addaa dhufe. Duulli Oromummaa irratti sabboonummaa Oromoo irratti bahaa mandara keessaa waa'ee Oromoo kana yeroo hunda hin booyinaa boo'icha keessaa baa kaffi bilaachuu tacaawatu sadarkaa Itoophiyaatti ol guddadhaa nama ta'a wanni jedhamuu jalqabee wanni kun otuma dafee haga kana fiigee ODP nurkaa diiganneen eegne nuyi. Wanni kun utuma akkasiin deemaa jiru lammaan gaafa aangoo irraa rukutamu dhaqee wanni adda addaa kun ida'amu piippi maal wanni hundi waluma faana daamp nurratti ta'ee jechuudha. Sanbooda ol kaanee deemuu dadhabe. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa miidiyaa neetwoork abaara turte qubqabna. Oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina. Gaafii tan deebisnaa gabaabsi. Gaafiin kun sirrii. Gaafa dhugaa dubbachuufan dura opiidiyoon turre. Opiidiyoo seennee kan gaafii Oromoo dhimma Oromoo ajandaa Oromoo qabannee seennee siin jedhe. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu Lammaa Magarsaati. Waan feene teenyee akka furachuu dandeenya nama kan faanayyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti waboo qofa miti abaawos kaafaawos namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera. San yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraa nu barbaachisu waraanni nu barbaachisu jedhee amane yeroo sana. Sanaaf jecha waa hedduu hararra dhaabadhee yoo laalu akkaataa gaafii keetiin